Yooyyaa hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti akka kaleessa dheengaddaa isinaa qaqqabu. Egaan hojiin biizinasii keessanii daldalli keessan hojii isin garaagaraa hojjechaa jirtan akka inni fiixaan isiniin ba'aa jiru abdii guddaadha kan hin qabu. Akkuma kanaan duraa sagantaalee garaagaraa mata duree garaagaraa irratti qopheessinee isiniif dhiyeessaa turre. Har'as immoo kunoo kutaa lammaffaa dhimma qusannoo kan ilaalchisu qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Hamma dhumaatti qophiin keessan hordoffiin keessan ana wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Egaan kutaa tokkoffaa keessatti akkuma kanaan dura dubbannee dhimma qusannoo wajjin wal qabatee deemuudha. Waa'ee qusannoo kanaa maal gochuun irra jira? Qusannoo maaliidha? Qusannoon isaa jalqabaa fi gara jireenya dinagdee wayyaa'insa dinagdee akka ceenuuf qusannoon akka murteessaa akka ta'e walii wajjin dubbachuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kutaa lammaffaa kanaan immoo yaadawwan dogoggoraa qusannoo ilaalchisanii jiran kan walii wajjin haasofnu ta'a. Ammas irra deebi'ee afeerraan koo hamma dhumaatti akkana wajjin taatanidha. Yaadi dogoggoraa qusannoo ilaalchisee jiru keessaa gaantuqaa tokko tokko fuunee yoo ilaalle inni tokkoffaanii namni baay'een ani qusachuu hin danda'u yeroo inni jedhutu dhaga'ama. Ani qusachuu hin danda'u jechaan maal jechaadha ka jedhu saalaanii sadarkaa galiitiin sadarkaa barnootaatiin gosa dinagdeetiin kallattii garaagaraa isaanii fudhatanii ilaalanii ani qusachuu hin danda'u ka jedhanii jiru. Kun yaada dogoggoraaf bu'uurarraan karaarraa ce'edha jechuudha. Dhala namaa ta'ee qarshii takkasa ta'u qarshii lama argatee qarshii 100 ta'u miliyoonii argatee qusachuu kan danda'u kan hin dandeenye tokkoyyuu hin jiru. Namni hundinuu waan qaburraa hanga takka ol kaawwachuu inuma danda'a. Kun umurii irratti hundaa'u, saala irratti hundaa'u, madda galii irratti hundaa'u, sadarkaa galii irratti siin hundaa'u jechaadha. Kanaaf dhalli namaa hundinuu hojjetee kan waa argatu qusachuu hin danda'a. Yaada dogoggoraa akkasii of keessaa balleessuun barbaachisaadha. Lammaffaan namoonni baay'een akka hin qusanneef qaala'insa jireenyaa sababeeffatu. Jireenyi sababa qaalii ta'eef wanti argadhu hundumtuu waan na barbaachisu hin ga'u jedhanii sababa yaadanii fi ani qusachuu hin danda'u jedhu. Kun ammas irra deebi'ee dogoggora. Qaala'insa jireenyaa kana fudhannee yoo ilaallu waggaa 50 gatiin oomishaa, gatiin tajaajilaa, gatiin waa hundumtuu dabalaa deema. Waggaa 20 waggaa 10 gara fuulduraattis dabalaa deema. Yeroo itti qaala'insi badu seenaa keessatti hin jiraatu dabalaadhuma deemaa jechaadha. Kana sababa ta'eef waan argatan irraa gatiin sababa dabalee jireenyi sababa qaala'ee fi hin qusadhu jedhanii gatta'uun dogoggora jabaadhaa fi egeree ofii dukkaneessuu irraa kan nama geessudha jechaadha. Kanaaf waan arganne irraa dhibbentaan ol ka'an yookaan hamma qusannutullee chaalenjii keessa galaa deema malee kompiliitilii qusachuu hin danda'u. Jireenyi qaaliidhaa baasii baay'een qaba jechuun yaada dogoggoraa kan ta'e fudhachuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti qusannoon kan qusatamu yeroo galiin namaa dabalu jedhamee yerootti yaadatamu jira. Namoonni baay'een gaafa miindaan koo sadarkaa kana ga'e, gaafa galiin koo sadarkaa kana ga'e, gaafa hojiin koo waan akkanaa kennu jalqabee niin qusadha yeroo isaan jedhantu dhaga'ama. Egaan qusannoon sadarkaa galiitiin wajjin hamma qusannutu sadarkaa galii wajjin wal ilaala malee qusachuu dhiisuun aadaa qusannoo eegaluuf aadaa qusannoo eegaluu dhiisuun mallaqa hanga tokko ol ka'achuuf yookaan akaakuudhaan hanga tokko ol ka'achuu dhiisuun sadarkaa galii wajjin kan wal ilaalu miti. Qarshii 1,000 gaafa arganne qusachuun ni danda'ama. Qarshii 100 gaafa arganne qusachuun ni danda'ama duwwaatu hin taane dirqama jechaadha. Kanaaf waa qusachuudhaaf shaakala qusannoo keessa galuudhaaf sadarkaa galii keessanii hamma inni fooyya'utti hin eegina. Yeroo gaafa isin 20 geessan ammas jireenyi baay'ee guddate sababa ta'eef jireenyi baay'ee qaalaa sababa ta'eef 20 xiqqaataati. Yeroo isin immoo gaafa 50 jettan 50 gaafa geessan haalli hundumtuu jijjiirama sababa ta'eef ammas inni 50 isinitti xiqqaata jechaadha. Kanaaf ka xiqqaatti shaakaluu hin jalqabne gaafa inni guddataa deemus shaakaluu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gaafa galiin koo guddatu gaafa miindaa guddina dhukkubsadha kan jedhu ilaalcha akkasii akka dogoggoraatti fudhatanii ofirraa fageessuun barbaachisaadha kan jedhudha. Arfaffaa irratti qusannoo jechuun sadarkaa jireenya ofii gadi buusuudha. Amma of miidhuudha yerootti jedhamutu dhaga'ama. Wanti kallattiidhaan hubatamuun irra jiru qusachuu jechuun of miidhuu, ofitti hir'isuu yookaan amma sadarkaa irra jiraachuu danda'an irraa xiqqoo isii gara dudduubaatti of deebisuu jechuudha. Kuni dhugaadha. Garuu maaliif immoo boris immoo jiraachuudhaaf iftaanis jiraachuudhaaf
Kan inni nuti qusannuuf jireenya keenya of miinee hambisuuf itoo hin ta'in boriif jennee arra miidhamu, gurguddachuuf jennee arra xiqqooyisii of adabuu, bor sadarkaa dinagdee guddaarra ga'uudhaaf jennee har'a xiqqooyisii dudduubatti of harkisu. Kanarraa kanaaf kompiliitilii bara baraan of miidhuuf jecha ofitti hanqisanii kan waa irraa deebi'anii hin argatan jechuu miti. Fakkeenya fudhannee ilaalla. Namni 10,000 qarshiin harka ga'u tokko 2,000 yoo qusate 1,000 harkatti hafe jechaadha. Qarshii 8,000 harkatti hafe jechaadha. Qarshii 8,000 jiraachuun hin danda'amu hin danda'amudha. Kan inni nuti yaadu qabnu namni miindaan isaa qarshii 8,000 ta'ee idaa isaa achi keessaa baasee jireenya isaa achi keessaa baasee jiraatu akka jiraatu dagachuun irra jiru. 8,000 miti namni qarshii 5,000 argatee isumarraa qusatee isumarraa immoo idaa ofirra jiru baasee akka jiraatu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Ka barbaachisu 8,000 akkamittan jiraadha isa jedhu karoorsuudha. Kanaaf qusannoon of miidhanii of hambisuu otoo hin taane egeree ofiitiif dursa kennuu jechuu ka ta'e. Yaadni dogoggoraa shanaffaarratti namoonni si'a baay'ee kaasan maal kan jechuudha. Guddaa qusachuu hin danda'u sababateef qusachuu hin barbaadu. Akkasumara nan fayyadu jechuudha. Qusannoo dhibbu waa guddaa qusachuu dhiisuu otoo hin taane waan argatanirraa dhibbentaan hangama qusadheef hangam qusachuu hin dandeenye. Sadarkaan irra jirutti maalan qusadheef maalan qusachuu dadhabe ka jedhudha malee yoo guddaa hin qusadhu ta'e eessayyuu ga'uu hin danda'u jedhanii abdii kan ittiin of yookaan amilee kan ittiin of buusan miti. Guddaa qusachuu jechuun meeqa? Guddaadha jennee kan nuti safarre meeqa? Qarshii 5dhaa guddaa, qarshii 10dhaa guddaa, qarshii 100dhaa guddaa, qarshii 1,000dhaa guddaa. Qusannaan hundinuu gatii qaba. Qusannaan hundumtuu faayidaa guddaa qaba. Qusannaan hundumtuu riwaardii mataasaa sadarkaasaa yeroo isaatti qabaata. Gaafa mindaan keenya guddachaa deemu, sadarkaan biizinesii keenya guddachaa gaafa deemu guddaa qusanna. Gaafa sadarkaan galii keenya xiqqoo ta'u, gaafa mindaan keenya xiqqoo ta'u isumarraa xiqqoo qusanna jechaadha. Kanaaf namni yeroo galiinsaa sadarkaa xiqqaarra jiru qusachuu hin dandeenye abaddaan qorannoon addunyaa biyya kana keessa jiru akka mul'isuun gaafa galii guddaa argatus qusachuu hin danda'u. Kana sababa ta'eef guddaa hin qusachuu hin danda'u sababateef ka jedhu ilaalcha dogoggoraati jechuudha. Ja'affaarratti namoonni yeroo baay'ee kan kaasan kan dhageenyu maali? Qusachuuf dhiphisuun yaadda'uudha. Waa'ee gara fuulduraa dhiphachuudha. Dogoggora kun dhiphinaaf miti, yaaddoof miti. Ogummaadha. Dursanii raaguu danda'u, akeekuu danda'u, egeree ofiitiif caalaa bu'uura kaa'achuu danda'u. Sadarkaa bishinaa agarsiisa malee, qaroomina agarsiisa malee, wanta nuti gara fuulduraatti tarkaanfachuuf jennu nutti agarsiisa malee yaadda'uudhaaf dhiphachuu miti. Namni qalbii ka qabu, namni sammuu ka qabu, namni jireenya ka qabu waa'ee maaliitiif bor karoorsee bor saganteessee akka jiraatudha. Hin dagatinaa mammaaksa Oromoon akkana jedha. Bor hin beekneen qoda bukoon ishee lamaa jedha. Warri bor hiyyaanni waan qaban hundumaarra nyaatanii fixu. Bor harka namaatti kufu, bor kadhachuu, bor liqiidhaaf oowwaachuu jechaadha. Waa'ee dhiphachuutu hin taane bor namatti hirkadhu, bor nawwayyaa, bor jireenya koo dhufutu waa'ee jechuuti. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee hora miidiyaa irratti kan hordofaa jirtan har'aa kutaa keenya lammaffaa waa'ee qusannoo kan ilaaluudha. Waan an dubbachaa jiru irraa waa tokko tokko akkasiin bartan abdiin qaba. Hammallee turtiin keessan hanga dhumaatti ana wajjin haa ta'u. Dogoggorri yaada torbaffaan si'a baay'ee kan dhageenyu maanni idaa guddaan narra jira sababateef qusachuu hin danda'u yeroo namni itti jedhantu jira. Idaan yoo namarra jiraat galii ofii dhibbentaa keessaa harka meeqan idaa koo baasa, harka meeqan irraa qusata, harka meeqan immoo ifii koo jiraachisa akka jedhan karoorsuun baay'ee barbaachisaadha. Boris idaan dhufuu danda'a gaafa sana akkam taanaree. Har'a oo idaa keenya ifirraa baafnee fidheerra erga idaa kana ofirraa baafnee fidhee booda egereen keenya maal ta'a? Daldalli keenya maal ta'a? Hojjetaa mootummaa qofa taanee hafna. Mana namaa keessa duwwaa gugguufnee hafna. Akkuma waan xiqqoo kana daldalli qofaatti hafna. Boriif karoorsu, boriif wayyaa'u, bormoo nama liqeessu ta'uu nurra hin jiru. Inni kan inni irratti hundaa'u utuu idaan namarra jiru, utuu baasii gurguddaan namarra jiru waan qaban irraa qusachuu danda'udha. Idaadhaaf qusannoon kan wal ilaalu miti. Idaan galii keenya wajjin kan wal ilaaluudha. Qusannoon keenya galii keenya wajjin kan wal ilaaluudha. Kanaaf idaan narra jira jedhanii warri harka maratanii ta'an egereen isaanii caalaa yaaddessaa sa'a ta'an. Saddeettaffaadhaaf inni dhumaa yaalchi daana dogoggoraa yeroo baay'ee arginu maali? Qusannoo xiqqaan jijjiirama hin fidu kan jedhantu mul'ata. Kan nama dhibu keessa
jijjiirama fiduudhaan adda durummaa ka qabu qusannoo xiqqoon qusatamaa deemuudha. Namni hundinuu abbootiin qabeenyaa biyya kana keessatti sadarkaa guddaarra ga'an kan namoota 14 qorannoo ji'a darbe geggeessinee ture namoota beekamoo miidiyaa kanaan beektan jecha baay'een isaanii qarshii 500 irraa ka'an, qarshii 12 irraa ka'an, qarshii 30 irraa ka'an seenaan isaanii akka mul'isutti guyyaatti simunii qusachuuf haala kan ka'antu jira. Seenaa baay'ee ajaa'ibaa imala waggaa 20 fi 30 booddee garuu gamoo 5-6 kan biyya kanatti qabaatan ga'aniiru. Kun maaliidha? Qusannoo xiqqaan jijjiirama ishee fidurraa akka ka'edha. Gorsi isaan gara dhumaatti baay'een isaanii naa kennan keessaa dhaloonni amma jiru kun dargaggeessi kun har'a mar'umaan isaa qabatee har'a garaa isaa hidhatee qalbii isaa adabatee saantima takka lamaan yoo ol ka'achuu jalqabe eessa ga'uu danda'a jiru. Namni waa xiqqoo qusachuu shaakala guddaa qusachuudhaa fi muuxannoo isaa argata kan jedhu kan isaan naa jiran. Hordoftoota horra miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee yaada dogoggoraawwan yeroo gara yerootti dhufanii akka nuti aadaa qusannoo hin gabbifanne nu godhan tuqaa 81 isinii kaasuu yaaletan jira. Kanarraa waa xiqqoo akka baratan abdiin qabaa amma dhumaatti turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u. Egaan mata duree dhumarratti haasoof nuun immoo hangama qusannure hangama qusannu ka jedhudha. Hangama akka qusannu ka jedhu kun saayinsiin dinagdee maal jedha? Saayinsiin dinagdee namni tokko yoo xiqqaatu inventaadhaan harka 10 hanga harka 20 qusachuu danda'u turre jira. 10 to 20% jecha galii argaturraa qarshii 100 akka argate yoo ta'e qarshii 10,000 fi 20 gidduu qusachuu danda'u turre jira. Saving rating isaa 0.1 0.2 gidduu ta'uu danda'u turre jira akka jedhanidha. Keessumatti gaafa galiin keenya xiqqoo isii gad aanaa ta'u persentii 10-20 gidduu qusachuun bu'a. Inni kun iyyuu maaliif ka jedhamudha? Egereedhaaf bor wanti bor mindaa dhabuu danda'ama, hojii dhabuu danda'ama, rakkoo namatti dhufuu danda'ama, hojiirraa hir'ifamuutu danda'ama, jireenyi jeequmsa keessa looliis waan garaagaraa dhalachuu danda'a. Sababa ta'eef egeree waan nama yaaddessuuf danda'uutii fi yoo xiqqaate persentii 10 ka persentii 20 qusachuun baay'ee barbaachisaaf bu'uura qabeessa jedhu. Mee sarara dabarsinee immoo ilaalu. An yaaddoo borii duwwaa qofa fituun ta'an mana bitachuun barbaada, konkolaataa bitachuun barbaada, daldalatti galuun barbaada, sheerii bituun barbaada, jireenya koo mi'a gati jabeessan bitachuu barbaada, vakeeshin yookaan yeroo boqonnaa dheeraa deemuun barbaada, waan jireenya koo jijjiiru, waan jireenya koo gammachiisuuf wayyeessuun immoo karoorfadha yoo ta'e dhibbentaan meeqa qusachuun barbaachisaa? Persentiin 10 hanga 20 unforeseen uncertainties riskii dhufuudhaaf jenne yoo yaan future fooyya'insa agarsiisuuf oga jedhudha. Egaan fakkeenya tokko fudhannee ilaalu. Qarshii 50 harka koo ga'aa jennu. Waggaa 2 har'aa qarshii 500 kuufadheen hojii biizinasii mataa kootti galuu barbaadaa jenna. Qarshii 50 harka nagaa waggaa 2 keessatti qarshii 500 qabaadheen biizinasii mataa kootii eegaluun irra jira jennee hayaan. Kana bira ga'uuf egaa hangam qusachuutu barbaachisaa? Kana dhadhee yoo ji'a 12 kaalkuleetii goone ilaalle yoo xinnaate persentaa 50 birii 25 qusachuun irra jira jechaadha. 25 gizee 24 yoo baay'ee meeqa dhaquu kan danda'u kaalkuleetii godhaa naannoo 500 ga'a yoo ta'e ilaalaa. Kanaaf persentaa meeqan qusadha ka jedhu kaayyoo nu gara fuulduraatti qabnu. Yeroo nu itti immoo kaayyoo keenya bira ga'uun nurra jiru murteessaa akka ta'e. Egaan 50 irraa 25 qusadhee akka mantaa jennee yaaduu dandeenya. Fakkeenya silaachi deebinee haa yaadnu. 25 miindaa isaa namni hin guunne hedduu akka biyya kana keessa jiru haa yaadan. 10 nyaatee isumarraa qusatee idaa isaa baasee kiraa manaa kaffalee ijoollee kan guddisuun akka jiru yaaduu danda'utu nurra jira jechaadha. 25 jiraachuu ni danda'ama. Yoo of adam yoo gad of buuf jireenya 25 of limitii goone jechaadha. Kanaaf hangaman qusadha ka jedhu kun kaayyoo qabnu karoora qabnuuf yeroo kamitti achi ga'u akka barbaannu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Hordoftoota sagantaa dubbii dirree dinagdee egaan wanti nu haasaa jirru hangaman qusadha ka jedhu kanaadhaa fi kaayyoon nuti qusannuuf kun maal fakkaachuu turre jiru ka jedhudha. Kanuma mataa sa'aatii turre egaan sagantaa kanarraa yookaan maree keenya kanarraa waa xiqqoo akka barattan abdiin qaba. Video kana like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Gaaffii yoo qabaattan karaa keessaa nu quunnamaa. Waan amma ammaatti wajjin turtaniif guddaa galatoomaa.
horaa bulaan isiniin jedha adaraa keessan har'aa kaasaatii qusachuu jalqaba. Namni aadaa qusannoo hin qabne, namni shaakala qusannoo hin qabne, egeree hin qabu, abdii hin qabu, eessayyuu ga'uu hin danda'u. Nama kan nama godhe qusannoodha. Nama kan nama godhe qusannoodha. Jabaadhaa, galma ga'aa, ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Galatooma horaa bulaa.